عليكم ورحمة الله وبركاته. سينا إسلاما كيستي هيو في جميسي هجنا ورانا تكتر مكان إساني أبو قدامة الشامي جدام. سينا مسلم توتا كيست بكما ترير. سينا نما كنا سينا أجائب سفتك. سينا دينك سفتو في نمني برنوتا إرافة تودا. ابن الجوزين كتاب إساني صفوة الصفوة كيستي دبتا. نمني كن قافتوكو مسجد مدينة رفي يرو إني جدت مسلمتوني مدينة كيس جران اتي والغيان اتي مرساني غافتا كغافتا باقو دامادا جرينيا كيسان كجهادا كيست كقبسو كيست سينا إر أجائب سيفتو في إر دينك سيفتو جتان مينو هما جتشون إسان غافت إسانيس سينا لي كيسا دبران كيسا تك كيسا فدتاني غافتو إيغالان هم إبسو إيغالان إسينيس مالي دا غافتوكو بيا إسلاماتي ورّي صليبيوتا warri masqalaa yookiin nasaaraan muslimtoota biyya isaanii irraa buqqisuudhaaf wal gurmeessanii wal qindeessanii gara biyya saniitti fuula deebi'an. Yeroo kana mujaahidtoonni hundi Abuu Qudaamaanis akka mujaahida tokkootti mujaahidtoota jiran hunda uf cinaa hiriirsuudhaan biyya san baraaruudhaaf imala isaa gara fuulduraatti eegale. Osoo deemutti jiru magaalaa Riqqaa jedhamtu biyya Suuriyaa keessatti argamtu dhufanii lafti halkanooynaan achuma qubatan. Yeroo qubatanitti masjidarra wal qoodanii ummata muslimtootaa kakaasuu gara jihaadaatti isaan dammaysuu fi akkasuma mujaahidtootaaf akka isaan siinqii godhan dadammaysutti turan. Abuu Qudaamaanis masjida ufii itti salaate keessatti akka gaaritti sadarkaa jihaanni qabu islaamummaa irraa deebisuun muslimtoota irraa zulmii isaanitti deemu deebisuun sadarkaa inni qabu erga isaan akka gaaritti yaadachiise booda gara mana isaa kutaa ciisichaatti ofirra deebi'e. Yeroo inni manatti deebi'e salaata ishaa'ii booda balballi mana isaa dhadhayamuu eegala. Yeroo kana man eenyudha kan balbala dhadhahu jechuun gaafata Abuu Qudaamaan. Yeroo kana abbaa Qudaamaatti kan dhagayame sagalee dubartii takkaa ture. Yeroo kana maaliidha jedhee erga qalbiin isaa gara biraatti tilmaamtee haati alaa dubbatte tun waan wahii qaraxiixidhaan hiitee daseedhaan hiitee isatti ol kennitee imimmaan shee dhangalaasaa ofirra deebite. Yeroo balbala dhooyte gaafii isa gaafatte qabdi. Anta Abuu Qudaama alladhii hatha cala aljihaad, ati abbaa Qudaamaadha isareef salaata ishaa'ii irratti waa'ee jihaada akka gaaritti dubbattee seenaa mujaahidtoota nu yaadachiiste san turte jetteen. Eeyyee Abuu Qudaamaan jedhama jedheen. Yeroo kana innis waan isin itti kennite irraa fuudhee isiin booyichaan ofirra deebite. Bacda sanii Abuu Qudaamaan osseenee waan hidhamee itti kenname yeroo hiikee laalu wanni ajaa'ibaa ta'e. Wanni keessa jiru maaliidha? Rifeensa namaa hedduu kadheeratu arge. Maaliidha jedhee ajaa'ibsiifate. Xalayaa wajji barreessitee kennite qabdi. Xalayaan isiin wajji barreessite maal jedha? Yaa abbaa Qudaamaadha, ani abbaa warra manaa kiyyaa dirree jihaadaa keessatti narraa wareegame ilma bareedaa tokko naaf dhiise, ilma qur'aana haffazee jiru, ilma yaabbii fardaa baratee jiruu fi xiyya darbatuullee akka gaaritti beeku naaf dhiise, akka gaaritti guddise, qur'aanaanin isa barsiise, amaanaa silaa abbaadhaallee anatu baatee mucaasan guddise. Rifeensi kun immoo ani waan duniyaa guddaas hin qabneef, waanin mujaahidaa gumaachu waan hin qabneef rifeensi koo dheeraadhaa cinaa isaa ofirraa haadeen walitti foohee akka farda mujaahidaa irraa dirree jihaadaa keessatti naa mul'ate rabbiin irratti na argee naaf guyyaa qiyaamaa araaramuufan akkana godhee narraa fuudhii, mucaa koollee borga nama sitti dhaqqabsiisaa naaf fuudhii jedha xalayaan rifeensaa wajji hidhamee itti kenname. Abbaan Qudaamaas lafti bariinaan qabsaawotaa fi mujaahidtoota isa faana jiru fudhatee imala isaa eegale. Yeroo isaan magaalaa Riqqaa irraa achi fagaatan sagalee takka duuba isaatii nama farda yaabbatee fuula isaa maree dhoksee fardaan as gulufu tokko ka sagalee ol fuudhamaadhaan yaa abaa Qudaama, yaa abaa Qudaama jedhu tokko dhagaya. Yeroo kana dhaabbatee yeroo ofirra mil'atutti nama fuulli isaa dhokfamaadha kan fuula ufii dhoysee jiru ka fardaan gulufu arga. Mujaahidtootaan na afoo deemaa jedheeni itti as hafa. Yeroo bira gahee jedhu ka farda yaabbatee dhufu kun sagaleen isaa sagalee ijoolleedhaati. Alhamdulillahi alladhii ashabanii iyyaak. Eegalan rabbii kiyyaaf haa ta'u
إساسنا dhaqqabachiise ka waahilummaa kan kee sitti waahiluu naaf razzaqe jedhaan maaliidhaati eessaa dhufte jedhaan yaa abaa qudaama ana ibnu ummil wadiica ani ilma haadha amaanaa si biraa qabduutii bar jedhaan ayya ummin ta'anii haadha tan baanta haati amaanaa na biraa qabdu isii tam jedha abii qudaamaan yeroo kana mucichi yaa abaa qudaama kayfa nasiita akkamitti dagatte eda sitti dhuftee amaanaa akkanaa sitti kennitee xalayaa akkanaatiin wajji tasiin geette saniidha jedhaan yeroo kana abuu qudaamaanis yaadatee hayyee ati maalii ishee tiree jedhaan ani ilma isiiti ana ashahiidu ibnu shahiidi biidhnillah ani shahiidee ilma shahiideeti yoo rabbi fedhe abbaan kiyyas jihaaduma akkanaa keessatti wareegame abbeeraan kiyyas jihaada akkanaa keessatti wareegame anillee fedha rabbiitiin isaanitti dhaqqabuudhaaf si dhaqqabee dhufe ammas na dhagahi abbaa qudaamaa haadha tiyyaatu na ergate na ergatuu qofa osoo hin taane amaanaallee natti kennitee na ergatte jedhaan hayyee itti fufa maal jedhaan haati tiyya akka lafti bariiteen uffata naa uffistee meeshaa natti hiitee farda naaf koortee erga sanii yaa mucaa koo naan jette ati firee onnee kootiiti ati dasii ija kiyyaati eeganaan jette ija isee gara rabbiitti ol fuutee yaa allah inna haadhaa ruuxii wa habiibii inni kun jaalallee kiyya qabbana onnee tiyyaati thamaratul fu'aad firee onnee tiyyaati dasii ija tiyyaati isa kana karaa rabbii keessatti karaa kan kee keessatti siif kenne amaanaadha amaanaa tana narraa qeebali jettee rabbi kadhatte ergasii ufitti na qabdee na dhungattee yaa ilma koo akka abbaa kan keetii fi abbeeraa keetitti dhaqqabdu yoo isaan bira geettellee salaama akka biraan naa geettu akkasuma immoo akka anilleen guyyaa qiyaamaadha rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam akkasuma saalihtoota warra asiin dura dabraniitii wajji akka ollaa qubadhu rabbi naaf kadhattaa uf duuban deebi'in duraan malee duubaan hin lolin naan jettee amaanaa kanaan na geggeessitee jedhaan yeroo kana abuu qudaamaan erga irraa dhagahe booda اكشف عن وجهك فولا كان كي إرى قد ساقمه فإن كان عمرك يكفي يو عمرين كان كي جهادا كغيوتاته فرنسين ديمنا يو كان انت إنمو وفي الراس دي بسناجدان أناشدك يا أبا قدامة هدر ربي سيك أبيجر ربي أبا قدامة وفدوبا ندي بسن أمانا هالتيات الرجرة أمانا نتكنته سلاما نتلامته أبا إسيتي أبا ورمنا abbaa kiyyatti obboleessa isii abbeeratti kanninitti salaama naa dhaami jettee na ergite kanaaf uf duuba nan deebisin jedhaan ani qur'aana qomaa qaba ani yaabbii farda akka gaaritti beeka ani xiyya darbannaa seeyfii fayyadamuu akka gaaritti irratti leenji'ee guddadhe uf duuba nan deebisin jedhee yeroo inni na qabu dirqameen uffaana fuudhee imala koo gara fuulduraatti eegalee jedha abuu qudaamaan sana booda ni laala ture adeemsa mucaa kana حال إني اتقاربي حال إني قدبؤ كان هنده هردفا في كل هذه الأحوال يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل يرو كان هنده كيستي قرآن قرأ ألتكو مو ذكري ربي إسا ذكرا ديما مركانا عشقاتي ديما نا أجائب هالي مجادا جد هنگا دراج على الرمى اتأمنوا في إسا أبدتون إيغالي جد أبو قدامان سنبودا ديما ترى قيان هل كانت نكني namni baay'een sooma waan qabuuf imala keenya dhaabnee boqatuun qubatuun dirqama nurratti tahe jedha sana booda imala keenya san achumatti dhaabnee mujaahidtoota qubsiifnee waan silaa fuxuraaf isaaniif tolu bilcheessutti yeroo seennu mucaan kun na bira dhufee yaa abaa qudaama uriidu an akhdima almujaahidiin abbaa qudaamaadha ani mujaahidtoota khaddamuu barbaada maaloo carraa tana har'a nan dabarsiniinaaf kenninaan jedhee jedha anis mucaan akka malee natti jabeessinaan hayyee kaa jedhee isaaf gadhiisee jedha kana booda gara kutaa waa itti bilcheessaniitti mucichi kun deema nyaata ibidda itti qabsiisee distii itti oo'isee yeroo nyaanni kun bilchaatuuf fuula deebi'u mucichi duubaan erkatee bakka ciisetti hirribni isa fudhata ni rafee achumaan hirriba keessa tura mujaahidtoonni achi yeroon salaata maghribaa deemee jira waan ta'eef fuxurris yeroon isaa dabraa jira waan ta'eef abbaa qudaamaatiin mucichi maal ta'e dafii bira gahee nu laali jedhaniin
Abuu Qudaamaan ariifatee yeroo gara kutaa nyaataatti ol seenu mucaan rafee jira. Yeroo kana maal godha? Mucaa kanan kaasu jedhee nyaata bilcheessutti seena Abuu Qudaamaan. Yeroo nyaata kana bilcheessee irraa baasuu gahutti mucaan sagalee kolfaa takkaan seeqannaadhaan eegalee kolfatti uf kennee kolfi kun hammaataa dhufee gara maaliitti ceha? Gara hirribaa uf kaasuutti ceha. Mucaa kana maaltu kofalchiise laata? Hirriba isaa keessatti maal argaa ture laata? Kutaa itti aanuun walitti deebina. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.